Jira jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii. Annagaa kokka kun fayyaashi nagaashi. Hai jedhin ka. Warra baay'ee si leellisan si jaallatan taasira akkam jettu nagaa keessanii jedhin. I love you amisi jedhin. Jedhin ka. Hai jedhin. Dubbisetaani. Argitani. Bartee ka kunillee hai jechuun. Nagaan waaqayyoo siniif baay'eetu. Kaleessa ka kun gurrashi naawratu ga argitanitu jechuudha argitanitu ka kuni hin boonye anillee boos jedhe eegaan ture dhugaa waaqa waan boosu natti fakkaate garuu saduraa umaan jenne salammata irratti xinnooshi boo barbaaddeen dhiste har'a garuu maaltu ta'e seetanii wantiin tokko keessaa bu'e maqaansaa ittiin urame sana maani kun artifishaaliidha maqaanshi Joorogeetii tokko jechuudha. Isheenii guratti itti kaa'anii ittiin uran sun tokko irraa buutee siniin jedha. Qotti inni agarsiisa. Kun ishee kanadha. Tokko irraa buutee kan biraa inni itti kaa'ame immoo kun odaala kalarii kan biraa. Bifa kan biraatu itti kaa'ame jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa bu'e ture akkamitti akka irraa bu'e hin beeku. Baay'een keessanii Vaaziliinitti dibii fi malee hin madaatti qabataa jettani anis isuma jedheen vaaziliinitti dibee niitiin garuu isheen urte garuu humaatti hin dibiini humtutti hin dibamu naa jettu dhageessanitti turtani ammaan an garuu na sodaadhe itti dibuun barbaade kaayyootti qabate yoo jedhee tanan walitti fayyuu danda'a dhugumayyuu ka kanaaf vaaziliinni immoo akka naanna'uufis hin godhaa kanaaf jedheen Vaaziliinitti dibee vaaziliinichi maal godhe seetanii akka inni naanna'ee irraa bu'u godhe galgala maaffanyaan isaa irraa bu'ee bulee isaa booda yeroo booda immoo tokko keessaa buute jechuudha inni kun keessaa bu'ee inni gara kanaa garuu akkasumatti jira sumatu irra jira jechuudha sumattiin urame keessa jira amma dhugaa waaqa kanatti deebisuudhaaf yeroo uratteellee boonyamti kanatti gochuudhaaf waan isheen boosse dhugaa waaqa anuu fuulli koo barbarree uffate jechuudha isa isheen boossu natti ho'ee jechuudha isa isheen boossu kanatti gochuudhaaf na keessi isaallee akka bishaanii godhateera jechuudha hin beeku madaatee hin beeku sayyuu wal fakkeessuuf immoo ganaa wal fakkaachuu qaba kan biraa bitee jechuudha amma bitutti jedhee isa kana manumaa fuudheetti godhee fi amma ganaa kanas keessaa baaseen isayyuu boorfaa jechuudha isa kanas keessaa baaseen wal fakkaataatti godhaa fi malee hin dhukkuba natti fakkaata amma akka waan akka bishaanii godhatee inni karaa kanaa jechuudha inni karaa kana bitan inni kun kan biraati kalariinsa inni kunis kan biraati. Na haala kana har'a kun baay'ee tokko boossee dhugaa waaqa bu'uu hin beektu rabbashuus hin beektu hin boossee anuu bakka fuulli koo barbarree uffatee faana nan dafqee siniin jedhaan akkasiin kaleessa urattee har'a keessaa bahee joorogeexiin ishii keessaa baheetu beekaa wajjiniin makaraa meeqaan itti deebisnee fi baay'ee boo'aa turtee na jiraan immoo ganaa argaa sayyuu ganaa argaa. Inni ndaa'ummi jiraatu irra ana caala jiraatu dafee hinnaasi dafeen sodaatasi dafeen aarasi jechuudha waa'ee kakkutii jechuudha garuu kan itti baay'eetti dadhabe immoo anadha anis isheedhaaf teekariin godhu toon taane irra jechuudha dafee kan daddafee dubbatu dafee kan waan hundumaa jedhu jiraadha na kan amma yeroo boossu sana inni too argee Isee deema yookaan haaduudu jedha malee dhugaa waaqa beekaan illee dhiisinaan jedhe. Baay'ee waan booseef jechuudha beekaan illee dhiisinaan jennaan hin dhiisuun jedhe dhugaa waaqa hin dhiisuu lammata uratti jalaa duudan jedhe. Jiraanis akkasuma jedha ture dhiisaa duudunaan jedha ture immoo cakkaanyeedha keessattaan deebisee jechuudha ammallee isa kanallee keessaa baasee ittiin deebisa jechuudha kanaafuu. Vaaziliinichi miidhaa geessisee natti fakkaata akka kootti jechuudha kunuun laafee naannee keessaa bu'e silaatootti hin dibne ta'eeti hin taa'a ture jechuudha
Na yoo itti dibuu baay'ee rakkoo ta'uu danda'a. San itti dibeefis keessaa bayra garuu humaa tokko milikitan qabu hin diimannis humaan taanis amma ammaatti jechuudha fayyaa masaatii. Kun fayyaa. Fayyaadhuma. Gaaronni kun gaaruun guddate amma fuula shii gahe. Waan gammadi. Akka kaameeraa ta'e beekti barkanaaf akkas gammadaatti mucaan ko. Na kana sinin jedhaga viidiyoon ko har'a kakuu kaleessa hundi keessanuu hin boosinsee jechaa turtanii komentii keessan ilaalan ture. Hin boosinsee jechaa turtanii garuu hin boonye mooti isheenii. Inni kan biraamu jechuudha yeroo baay'ee komentii wal fakkaataatu waa'ee kakuuti barreeffama hordoftoota kiyyaa irraa jechuudha. Hordoftoota YouTube kiyyaa irraati komentii wal fakkaata komentii gosa tokko baay'een argaa oola garuu callisee manii dhiisa ilaalee jechuudha. Maaliif waa'ee nama tokko namni na dubbatu abbaan ofiisaa beekamtiira. Namni garuu waan itti fakkaate dubbachuu ni danda'a. Ma dubbatte namaan hin jedhamu maaliif akkas jette namaan hin jedhamu namni anamma akkuma yaada ko as ta'e ibsachaa jiru namni kamillee yaada isaa mirga bilisa qaba ibsachuudhaaf gaafachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee kakuuni sisin fakkaatu jira sin fakkaatu jechaa turtanii kakuuni amma nama sheenii fakkaatu argitanitti natti fakkaata kakuun baay'inaan kunoo obboleessa koo fakkaatti. Baay'inaan jechuudha fuulli ishii baay'inaani obboleessa koo fakkaate jechuudha sabninaani mucaasa diimaa sana jechuudha baay'een keessaniin gadda argitan isa ni fakkaatti sirriitti addi ishii isa hin fakkaata funyaan ishii faa kun isa fakkaata jechuudha. Jiraallee bakka fakkaattu qabdi jechuudha fuula ishii keessa. Anaanillee dooshin fakkaattu hin beeku amma maatti dooshin ana fakkaattu hin agarre garuu kuni sabninaaniin baay'ee fakkaatti sirriitti sabninaaniin fakkaatti jechuudha. Yeroo tokko fuudhee amboo deemeeni namoonni warri achi baay'een isaanii si fakkaatti jedhaniiru tokko gaddas namni sabninaaniin fakkaatti jechaa ture isiniin jedha. Kanaafuu gaafii isinittiin ta'initi kakuun sabninaanis ni fakkaatti garuu ijoollee amma laalanii murteessuu hin danda'amu gara booda ijoolleen nama fakkaattu filachaa deemti isiniin jechuufidha. Na kana isiniin jedha eenyuun isaa fakkaattu garuu eenyuun isaa fakkaattu kakuun kalma keenya eenyuun isaa fakkaattu kakuun kan makenya baay'een isaanii immoo maaliif diimattee abbaan gurraacha maaliif diimatte jechaa turtan na dirqama abbaa fakkaachuu sin qabdu ijoolleen gara maatiitti baahuu danda'e gara feetatti ni baati jechuudha. Kanaaf iyyuu hordoftoota YouTube channel kiyyaa anillee diimtuuman jedhama garuu amma reeffi magaalaa jiranitti fakkaata malee anis diimtuumadha. Anillee gurraatti miti kakuun immoo ijoollee waan taate malee gara booda akkas addaatti kanatti haftii jechuun zabatiidha soba jechuudha. Akkasitti hin haftu gara wayii kalariin bifni ishee jechuudha gara wayiitti ni adeema gara wayiitti jechuudha akkas addaattee hin haftu. Manaan baatu amma mana gadi hin baatu maaliin jettu waan ta'eef waan isin ajaa'ibu dhalattee illee kakuun isa ganama aduutti gadi baasan illee aduutti illee gadi hin baane kakuun jechuudha. Sababni isaa naannoon isaa namatti mijatu ka naannoon isaa namatti hin mijatu garanni itti gadi baasan hin jiru iddoon itti geessan illee sukkuman hin jiru waan ta'eef akka namatti guddatte jechuudha akka ijoollee arabaatti. Kana fakkaata ka ijoollee keenya jechuudha. Oduu ani haasawaa ani har'a qabadhee dhufe kana waa'ee kakuuti. Hundi isaa waa'ee kakuuti jechuudha. Gurra urattee, kaleessa urattee, keessaa bahee, itti deebi'ee, waa'ee bifa odeessamee. Inni akkasii gaa jechuun kanaan haasawuun barbaanne garuu haayilaayit isaa isin ibseera. Haayilaayit irra keessa isaa isin haaseera jechuudha. Yeroo biraa immoo gadi fageenyaan jechuudha. Jiraa wajjin teenyetu. Komentii keessan baay'ee hunda isaan dubbisnan ilaalla. Waa baay'ee haasawuunis gaarii miti. Komentii ilaalanii dubbachuunis gaarii miti. Hin ta'u nama dabbara.
Na ilaalcha namaatiifis gaarii miti, sammuu namaatiifis gaarii miti. Garuu bakka akkuma isin argitan iyyuu ifa'eera jechuudha waan hundumtuu. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Har'a anaaf kakkuun wal qabanne kan hojjenne jechuudha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti. Ciao jedhi. Jedhi. Ciao jedhi. Jedhi maam. Ciao jedhiin ka xumureerra. Ciao. Jetteetta.